قلني كنا فديو ولا علمو تنلي جمنا ما تنغرو ولا أنا اللي نغرو ولا تقراهنا اللي نغرو فوني ده سباسي كوفي جارتي أنا تو علمو تنفودي بي منا كنا راسين جيمو مو سانكارور خيتمو أنا سينجيمي تكتي سنة تناباسي أنا متى جاكورة كبور لما قلنا مني كرسي يعني كرسنا ما تنجي ورحمة الله وبركاته جرجتو هردوتو تعفي خبجمتو تخينا بغانا جانو تلاتاني سنين جتا Egaa akkuma beekamu ibsaa fi muraadilleen ilmoo teenya fidii ilmoo muraa fidii jaaniitillee yeroo dhibbata akkanarra deddeebi'anii ani ammallee jaartii muraa manaa hin baafne isiinis nama akka kiyyaa bultii beeku waan bultiin taate beektu yaani egaa namni tokko miira keessa galuun ni jira yaani isii dhiisee maal nyaatte kan jiin maal dhugde kan jiin ilmoo fudhatee hogganii fi mana siree dhaqee hulaa cufatanii hulaa ba'anii isiinis waan biraa keessa galuu dandeessee dhalaadha. Ammallee deebisi ilmoo muraatis kunootana an huggaa dhibbatakka muraan naallole muraan na cafaqe ibsaan na cafaqe ijoolleen hundi narra dachaateen naallolan awwaan takka wanniin ambajii qabuun jiru ilmoo fuutee haa deemtuun yoo deemtellee ilmoon ajjeestu siin silaa deemteen akkatti deemtee'u siituu manaa baase jaartii tiyyaa fi ilmoo tiyya naa deebisii jaartiin teessanii furadhaa ilmuma tiyya naa deebisaadhaa naan jee muraad. Onneerra na dhaabbatee jechuudha. Ani jaartiin muraa kunoo tana dura teessu tanaa ilmoo muraatis tana dura teessu tanaa garuu eeganii fi ilmoo muraatii fi jaartii muraa sii baase naan ja'anii ani immoo dirqama ilmoo isaa arra hanqa isaan na dhaansan yookiin daa'ima tanarraa kafalachuu yookiin ammoo ilmoo tana dhoowweetuma isa qixaatu muraayyoon ani irraa hin daleeyne an sharxiin tiyya kunoo tanuma. Ordoftoota fi kabajamtoota kan yaa'u jaartii muraatis. Miyyaan tuytu miyyoon amma laalti yaa'u taatee jirti. Miyyoon manii uniin kadha. Miyyoon amma warri mana kanaatis yoo maallaqa si kan inni si kan yoo kan irraa fudhatu deemtee jiran miyyoon amma garaa unu seentee jirti waan inni miyyoo dhodhoituuf isaati siin jirti si muraatullee yoo feetanillee waliin ibsan hin beeku beektaa. Laal dhaggeeffadhu jaartii muraata akkana jechuu hin qabdu sababni itti naallolanii naal walla jechuun jira. Gaafadhu gaamana deehaleen. Anaan manaa si baasee mee takkitti isaanii miti. Beekan si isaana. Nama manaa si baasee qofa jaartii muraata annaarra dhaabbachuu jiranii bara. Hin beeku sanii miti. Mee ilmoo tana anaatu ilmoo tana fuudhii beeyi mana kanarraa siin jeemoo moo san karoora keeti moo anas siin jeemee takkitti isaan addanaa baase. Ani mataa ijaa gurra qabu bara. Nama namni gorsee yaani gorsa namaatiin deemu miti jechuudha. Anamma maal laan jaan beektaa? Siifi jaartiin muraa wal marii qabdanii. Siitu ilmoo san fuudhii baafadhu jeeni isaan siitu bakka jirtu beekaa shari'aa isaaniitillee beeynu shari'aa dureeni ni qayyaratanii siin manaa baasee naan jechuun jiran hordoftootaa fi kabajamtoonni illee as deebi'anii siin manaa baasee jaartii ibsaatii kana godhee jechuun jiran hayyaati oo maal jettaan mee hordoftootaa. Ati maali yoo na baaste? Aaratti qabda? Yoo naaf gargaarte aaratti qabda? Dhaggeeffadhu ati nama akka kiyyaati nama bultii keessa jiru. Dubbii xiyyaa fudhattee mana keetirraa ni baata? Laanqin an ta'e sani boson ta'een ati nan baasne isaan yaani naaf itti gandoon taaneef si qaqqabatan malee laa waan nuti akkasii hin jirtu wanti ati waan na baaste si hin qabdu keenan ammoo inni naaf miyyuma isaa tanumaa mita inni fuudhee mana siree ittiin caalu san hintar tanuma fuudhee hora mana siree jaanimi anis gaa tanumaa duraa fuudhee wanti hin deeme foonuma inni tanuma fuudhee qabatee tanumaan caalu fi anis miyyuma tana fuudhee deeme akkasitti hangam takkaa namni gizee ilmuma sun qabatee mana siree seenee rafee bee maal nyaataa maal dhugaa naan hin jenne inni samma haa dhukkubee laalu yaani sanumaa fi fuudhee mana biyyoo an biraati fi miti yaadam mallee jechuun waan biraa isii goddoowuu fi waan sanii fi miti. Yeroo dhibba takka ati takka shaba kan rabbaatee hin laalle waan isaan naan jechuu turan karaadhaan na qabanii na cafaqanii dhaggeeffadhu anamma mana laayisisin hin baafne ilmoo muraatana dirqama fuudhee waan muraan na godhu san hin laala. Keessa duba miyyoon irraa fuute. Ilmoo fuudhee yaani dirqama muraat ilmoon tun na bira jirti yoo namni ilmoo daa'imarra horrise ifittis tiyyattis booda numarra horrifamtii beeke. An akka waan hin daa'ima isaa fuudhee isa ajjeesuu deemu yookiin ati fuutee ajjeesuu deemtutti muraat irra deddeebi'ee ilmoo tiyya naa fida. Isii fi isii hin beeku tagaraa jirtu sanii waliin maalii taatu ammallee ilmoo tiyya naa deemsa. Eeganni akkana fedheewu eeganni akkana fedheewu walaa ilmoo tanallee ija manaamaatti nagaru walaa anallee nagaru walaa tagaraa kanallee nagaru fuudhi dhalii jiinaboo rabshaa isaan dhaqqabu. Bara ammaa anammoo waa isaatu nutti naasee. Bara amma inni dantaa dhabee jira dantaa isinii dhabee jira arsiitii daa'imaa eegu. Dantaa isaa dirree kun.
Lali amma siititti rakkata malee ilmoo tanaas siititti rakkata malee inni si hojjetti rakkatu. Niin geessaaf gaa'ee fadhees ilmoo isaa. Atay amma ni geessitaaf garuu jaartii muraa bakka isin jirtu baasii siibtu awwaalee naan jechaanii narra deebisuun isaanii sitti ni tola. Waan inni jiruuti gurraan kanniniif gaa. Gurraan kanniniif miti na dhufanii na cafaqanii sobaba ilmoo tana ilmoo tukaana tanaati ijaaniiti bara na cafaqanii muraan na deebi'ee ibsaan na cafaqee taraa dibbata akkarra uutiidha muraati isaan hundi lubbuu asin naa fidan maaliif hiree sobabni isaa ani immoo baatee kan kee manaa baatee kan kee quban qabu. Jee isaan na yaammateesi waa'ee manguddummaa sanuu isaan na yaammateesi manguddummaa dhiira yaammatan malee dhala yaammateen dhageenye isaan na yaammate waan na yaammate saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya eegaa dacha wanni muraat irra jiru kana inninis ibsaanis irra jiraa jechuufin isii gaafadha isii keessaa baasuudhaaf muraadniin fuudha jee intala dhalaa takka ilmoo as keessa dhalattee jeen wanni illee numa jeen ilmoo as keessa dhalattee fuudhaa dantasii qabaayii jeeni itti haasa'ee ture. Mee gaa yoo kun narraa kan muraatu ta'e mee ilmoo as keessa dhalate san amma maan fuudhin tahaddaa ilmoo tana guyyaa inni fuudhee irra jedheetiin isaa agarsiisa yaa. Eessarra jettee? Garaarra jedheetiin isaa agarsiisa amma niyuu na bira teesse gaagii miskiina rabbinis nandisu jeetumaan nama wanta godhu jira mana hai amma ati duubai fi nagayaan ilaalaan ati amma barfu fuudha isaan hangalchuu ani ati amma siif ilmoon nagayaan jiraachuu jirta anaan immoo sammuun tiyya na jeeqamte cafaqii atis dhiisii deem gaabas eessan deemu dhiisii deem gaa ibsumaa fi muraajinni kottuu baranti qaalaa isaa waliin tatteenya anis kun ogaraayes nama hin qabu anaa fi ati walitti hin dhufnu ana ammallee ilmoota dhalaaf firdirra jira dhiisii deemii waan rabbinuu kanneen nyaanna. Waan rabbinuu kanneen nyaanna beeka. Duuba sababni narra deebi'ee ani jaartii ibsaatii ilmoo isaa baasee jaartii isaa baasee naan jechuun naaf gurra. Ati akkami firaara fudhadhattee ibsaan seeraa firaara fudhatu. Hai. Eega. Shaayida si qabanii ragaa qabatamaa. Ragaa qabnaa. Muraat kaameeraa mana keessa dhokeeffatee waan hin asiin keessaan bar miidiyarra jirti. San qabanii miisanii fi ilmoo siitu baasee kunoo nuti raga qabnaa akkana jettanii haasooytanii ji'anii wanna ta'an sanaasaa dhugaadha an garuu qaree isiin deemtallee hin beeku bakka isiin dhayxees hin beeku jeeni kun abbaa kun keessatti naas ilaalu ani laadhi jamanaa matitti nan agartuutti inanumaa'uun agartuu assan mee kun ana laalii annan agartuu himiif kana maraata himiif nurra. Ati amma asuma teessa? Ani moo amma ani yoon fedhes niin gala. Egaa ammoo hojii galla. Ani mana kanatti galuu barbaada. Fadhus Itoophiyaan gala. Ilmoo fudhattee moo? Biddeena waan keenyaa nyaadda galee. An duuba akkamiin maqaan narraa bu'are? Himiif gaafa nuti siifnee waan takkaatti nu goonee nu baasnee waamta siin jennee. Kotta gaa isin galchana. Yookiin ammoo ilmoo fuudhatiin waan nu deessame. Ilmoo fuudhatiin deemu. Ati nutti ergamtee dhufte na fakkaatte. Laa ergaamti. Ergamtee dhufteeti? Ergaamti. Khalaas. Kun ergaa hin jaamtu. Ilmoo maalirraa fuudhee deemuu dandeessa? Ilmoo waan isaan maqaan hin qabataniif. Dubai duraa yoo ati akka inni keessatti hin kan. Yoo ati duraan natti hin duraan isaa sikkannee kalaqa sammuu isaatii fi ilmoo san sikkannee eega sikkanneefu ammoo deebi'ee aasha sii fuudhe je'ee sobaba na qabatee na godhatanii ilmoo tana tukaana tana je'eeti bar muraan maqaa na arrabsu jira anamma ilmoo tana fuudheetiin deemaan ilmoo tana yookiin fuudheetiin deemeeni isa agarsiisa. Niin darbaa. Wallahi niin darbaa. Ay sobaba bar ana akkasin na cafaqanii ana akkasin na gaddeebisanii na cafaqanii bar muka udduuda keessa na baasanii akkasin lubbuu na hudhanii natti roorrisanii. Kanaa jaanii dirqama duuba ilmoo isaa baadheetiin ala deema. Hayi amma mana arabaa yoo inni seena jee dirqama dalagachuu hin danda'u. Yoon firaayoon baasa jee nama kiniin naa bitu qarshii takka naa kanneen kiniin naa bitu hin qabu. Saniifuu waan ta'eef tanaan deemee bakka dhaquu qabu. Yoo qabeessiin narraa gabbaatetti. Qabne numa jiraan. Ati amma bar dalagarra jirta.
dadhabbii isin qabdu ammaan ture wannaa isin taane. Kottu naatu si danda'a duraatis isaanuma rabshaa isaanii girgirisan maaltu mataa si hojjesu gara galchaa mataa si tuqe. Amma kaakalas yoo deemcha taates yoo na keessaa dhuftee amma niin deema yoo na keessaa dhufte niin deema ammoo ilmoo muraatti. Sababni inni itti naan gahee na arrabsee waa hunda naan juuf yoo hin muraat ilmoo isaa ittan teessiifiin kan na je'eniitu maal isa addunyaa tanarraa gabaabsee hanqa isaan na cafaqan san irraa ba'aara. Ati kamiin yaaddasa? Kamitti yaada? Ani bar wanti inni dhimma fudheefu isa jaalalaa fi fudhee deemee malee isa addabuuf malee akka jaarsa kiyya fuutee dhabamsiistee madiriyaa shugootuu fi miti ayaa. Wayi haa dhabamuugaa maali sababa keessanii yookiin ilmoo tana fuudhee galchuu yookiin isii fi ilmoos fuudhee isin galchuu jaalattee jaarsa kee dureen jalaa deemuu qabdu. Ilmoo fuutee deemteefoo inni agabamuunsaa ilmoo isaatiif jee yaada biraa keessa galuunsaa siif bu'aa inni siif qabu jiru. Ati bu'aa siif qaba hin galtu jechuudha. Miyyoos hin galchitu. Muraasan jaartii amma ansi dura taa'eetii siin jaa. Muraayyoo arraboota sababa ilmoo tanaatiin anna deebi'e. Ati caaluma jiituma miidiyuu marran laali waan inni ta'uufa. Muraammoo bar namni harkaanii miti bar humnaanii miti kan wal cafaqanii. Harkaanii miti humnaanii mitis. Tanaani malee kan namni wal cafaqu harkaan cafaqanii ilmoo tanallee na baasisiisuu hin danda'anii saniifuu anammoo ammammoo kafreetiin jira muraadii ibsaadhaa hunda isaanii anamma asin na dhaanii jiran laa asirra na jiran. Maali si godha geejjibee? Barsiifaa maali si godha? Ani dubbaa deeme gaa'e. Deemtee mire yookiis ilmoo tana fuudhee ani amma wallahi. Ati akkasiituma sana na ajjeesaniif na geessuuf ishee deebibaati. Kalaas ati hin dhaqin ilmoon geessaan jee bar. Ilmoon geessituu jettee ditte jaarsaas waan godhinii jettee ditte garuu yoo inni lama jala deebi'ee jaarsa kan ni jaalattaa mire. Dalagaan irraa qabaachuu baatu maaliif akkasitti ulee fudhatee na gubbaa deemee na cafa kamuraatti. Jaarsa kan keetiitu sakiifaa dhaawu. Jaarsi kiyya akkamitti sakiifaa? Jaarsi kan keessa sakiifaa dhaawu. Hanga dhufee dheerrii keessaa situmu inni rafutti jira. Keessa waliin jiranii miree waliin jiran isaan lachuutu ilmoo muraayyoo hin finne muraata as cafaqu muraata halaasanii jaaba kiyya keessaa ba'ee haasi cafaqee sirraa fudhatu ilmoo naan jee. Ati immoo asii fudhatee ilmoo isaa. Ilmoo siitu jaartiin tiyya bakka takka hin beektu bakka deetus hin beektu siif baasee naan jee muraadis ibsaanis isaan hundinuu udiinis bakka jirtu baasi naan jeanii bakka ati jirtu kaniin hin beekne kabarraa qama kan kee hin qabne kanii jaartii muraatti bakka takka hin beektu siif baasee naan jeanii narra duulansan namni tokko kaa maal fakkana taate jee na dhufee keessaan na gaafatuuf hin jiru namni deettee isaanii sanaaf mana geessee akkana aashaa waan akkanaatirraa gorsi kalaas waan kana keessa hin jirtu izaaba kana keessaa ba'e namni naan jeessu hin jiru walitti namuu nu godhiisee nu biraa deeme jechuudha. Saniifuu anamma takkii ilmoo geessuu fi takkii isin lachuu geessuu maal nuseete santaan dukkaanarra waan bitanii keessan nuusa hin jirtamoo laal jechuudha. Naafi biyyaa maal nuseete Hin dhaqina yoo feetelaa jaartii muraate hin dhaqin yoo feetellee hin galin yoo feetellee hin galin yoo feetellee galii yoo feetellee hin galin. Mee biyyoo irratti lallabii baareessite. Af Dantaayisiiti tuniiti. baareessite ummaa. Anamma dhaggeeffadhu yookiin ammoo yoo muraatiif jaalala qabaattu taate osoo muraan waan taane galuu itti. Muraata. Muraatii jaalalan qabu jennaan akka inni ganaa asirratti hordoftootaa fi kabajamtoota dura taa'iti akka inni ganaa natti hin deebine itti dubbadhu. Sittiin dubbatu. Meetiin jee warra hordoftootaa fi kabajamtoota Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuno naafi miyyoonis bakka biraa jirra. Muraacha laabbannee dhokonnee jirra. Aashaa waan takka quban qabdu akka anan ban deemus nan beeytu ani miyyoo fudhatumaan gabbee jalaa bite jechuudha. Sanumaafuu muraad waan aashaa irraa fadhuun qabu kalas gaagana siif qaba. maaltu naagaa? Sanumaafuu muraadiini biraan nagaya. Akka aashaatti hin dubbannee waan takka quban qabdu aashaan tana keessa hin jirtu arralee naatu dawwalee hotu nu laali jee geelitii qaalidha yaamee hotu nu laali bakka kana jirra jee naatu yaamee isii waan takka hin beektu sanumaafuu waan irraa fedhuun qabu obboleessa kiyya waan irraa fedhuun qabdu tara gaaga'itii jiraadhu tamam
Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kunoo dubbiin tun naaf ragaadha kunoo dhaabbattee akkana isiniin jettee jaartiin Muraat kunoo Muraat ragaa anammallee raqama isiitii isin qabu bakka isin jirtu isin beeku rabbiin natti hin beeku jeellee isinit dubbadhee nallee dhaga'u didan ammoo garuutu namni qubalaagaa wal kaayee waan garaa jiru wal garaan dachaasu ammas saniifu Muraatishaa ibsishaa tuujishaa eenyu miciiri moo maqaan isaa miciirishaadha moo maali maqaan isaa isin hundi keessanuu warri gaafa san arran irra duultan san Muraat maqaa Aashaatiin hin baane jaartiin tantee siin jechaa jirti maqaa kiyyaanis hin baane jaartiin ta'e maqaa waan biraatiif baate maqaa isaatiin hin beeku waan inni anaana dhukkubee kan inni garaana ciree kan inni mana sana keessa ciisu maal nyaataa maal duudaa maal feetaan ani jenne maallaqa mana keessa jiru guututti furotee ilmoo faazaa madireeshin qaba feetoo asitti du'ee waan inni na dhiiseefin eegaan ani asitti du'e ilmoo tana wajjin ilmoon tana garaa jirtus ilmoodha ta isa taasaa tana harka jirtu ta inni asii deddeemuun kun inni agartamii miyyoo kana tunis ilmoodha anis ilmoo namaati tana garaa jirtus ilmoo isaati jechuudha. Inni san hunda irraanfatee ilmootiyaa madireesha galgala guutuu kophaa kiyyana dhukkubaa bulee garaa kiyyana ciraa bulee miyyoo takkaan beekaa saatitti tiyyee yaammadhee hotu taaskidhaan na fuudhi jee gizee na fuudhee an deemu inni waan takka quban qabu jechuudha. Sanumaafin deeme kun dogongora isaati jechuudha dogongora mataa isaati. Sanumaafoo innis ilmoo namaati ilmoo isaati hojii firraan narraa baasuu didee ilmoon tiyyaan baatu jee ani dirqama ilmoo isaati wajjin ajjeessuuf fedha jechuu saniifin deeme sun dogongora mataa isaati malee mush Aashaan dogongora qabaatteeti miti akkasitti. Falas hordoftoota fi kabajamtoota kanarratti haa guuttamuutuu fi Muraat ammoo ganaa lama dafaana deebi'ee Muraat walumaan nu eegaa isinnaa fi Muraat kana ganaa akhiratti summaayetiin jiraan hin fadhu kijiba narra kaa'u hin fadhu kijibuus ani jaartii Muraat maali silaa yoo nama gandaa taane ilmoo deem jaarsa kee jalaa bee hin jaani deem ilmoo tana gurguru hin jaani saniifuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya bagan wajji jiraatanii arra kunoo jaartii Muraat dhufee biraan jira Muraat arra booda na deebinaan isaatu beeka qoricha isaa naatu beekaaf.